Sari bagana kan lufte. Bagana kan negdani yoni t-shirt godi solo yoni na dufu galatoma undi kesaniyu ani akka kiyyatti birri Itoophiyaa birri 12 nan galchaafi accountis qabadhee jira galatoma ammallee namni xiqqaata yeroo geemaa fi waan biraa namoota hedduutu hirmaata garuu nama kuma tokkitti as keessatti argutti baay'een gadde kanaaf iyyuu galatoma adaraa keessan share walitti godhaan jedha ulfaadhaa undi keessanii. Thank you galatomi. Share godhaa nama fidaa nama live irra jiru baasa ana bira roobaa jira kanaaf ibsaan badee sila viidiyoodhaan inni dhufa daddafa ayye leensa bagana gaan dhufte. Ayye bagana gaan eeganii nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Anis carraa kanaan birri Itoophiyaa birri 3,000 waada nan gala akkaawuntii qabadheera galatooma jajjabaadhaa ol jajjabeessaa isiniin jedha. 3,000. 3,000 galatoom ulfaadhu waadaa keessan nuu eegaa galatoom. Ayye galatooma. Ayye namoonni seenuu barbaadan lakkoofsa tokko barreeffadhaa isiniin galcha biiftuu mucaa wallaggaa. Namoonni koomentiidhaan barreessaa jirtan lakkoofsa seeraan barreessaa soolanati immoo warra waadaa achirratti seenaa jiru barreessi boodarraa warri mana bana seenuu arrabsaa jira jedhame eenyunni itti buddaa jedhaanii gantaa jiraan qabnu waan akka siyaas jalatti barreessinaa nusawwara sadii gadeedhaan bakka hin kenninu gurras hin kenninu amma nu akkaawuntii haadha arganneerra waan ta'eef alhamdulillah baguma kan haadhaa ta'e baga akka ustaaziraa yabbaa machaan ta'ini amma immoo kaashaappii ijoollee naannoo fakkeenyaaf maalkooftaasisaa kottuu waa kottaa abbaan tokko kottaati kaashaappii nu kenna saadii isaati komentii waan ta'an barreessina. Himaa jirani maqaa isaanii qabaa jira. Warri jalaa garuu irra deddeebi'anii barreessu waan ta'eef inni baay'ee nama rakkisan ni jala. Yoo amma danda'ame namni nama bu'e. Amma dandeesse galmee warra seenan amma maqaa isaanii amma isaan waadaa seenan faanaan galmeettaa jira waan ta'eef warri koomentiidhaan waadaa seenaa jirtan piliis yeroo tokkitti qofa barreessaa. Piliis yeroo tokko qofa waadaa seentan barreessaa. Solaan barreessaa jira ani immoo warra waadaa asii warra viidiyoo waraabamaa jiruun barreessaa jira jechuudha. Obsee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeganii lubni keessan nagaan isiniif haa ta'u. Yaaduu keessanis galatooma waaqayyo lubbuu isaa haa maaru ani mataa kootiin birri Itoophiyaa 3,000 nan galcha. Okay. Maqaan galatoon akkaawuntii qabattee? Akkaawuntii normaalii qabadheera garuu nan qabadha rakkoon qabu kun nan qabadha. Gadi bu'i. Iskiriinshuutii godhadhu Amazii Tafarraa Gammadaa jedha kanaadhaati galatoon ayyee. Waliin baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddan nagaa jirtu. Jirra kunoomee ammam waadaa nu seentaa? Ani birri Itoophiyaa birri 5,000. Maqaan keenyunni? Maqaan kiyya dhugaa moo? Maqaa kee dhugaa barbaanne. Maqaan kiyya dhugaa Gaaddisee. Gaaddisee eenyuuti Gaaddisee? Gaaddisee Bookasaa. Roobasaa? Bookasaa. Bookasaa qarshii 5,000? Galatoon ayyaa akkaawuntii qabattee? Asirraa ammaa qabadhaan gadi bu'e. Galatoon ulfaadhu tole galatoon. Tole rabbi namsiisaa nuuf haa maaru. Ameen. Maarqos taasisaa baga nagaan dhufte. Gaheeraani akkam jirtu naguma baga nagaa taatan. Nagaa galtee ta'ee. Nagaadha Maarqos akkaawuntii keenyaa kennu barreessi kaashaappii kennu barreessi asirratti waan ta'eef ijoolleen tokko kaashaappii zeelii gaafataar waan ta'eef zeelii rakkoo qabu. Okay, number resa namoonni I think namoonni let me check. Nu barreessi nu biraan deemin xumurarra haga galee nu himalas namni galche immoo galcheeraa jedhu nu barreessi. Nagama sagaleen ko. Nagama. Okay, number resa. Nagamu?
Inna gamu. Sagaleen keenya jira natti dhagahamaa jira. Geessa taanaan namni tokko tu jala natti maa deemee immoo barreessaa deemee isatu bareeda. Dhagahama mube. Isa kan komentii moo isa kan kan komentii baay'ee dalagaa jira. Okay, sittin imaalisi. Okay, kaashaappii dhaggeeffadhaa. Okay. So kaashaappii maqaa makoo kaapitaalii bileetir intinaa gootanii jalqaba isaarratti mallattoo doolaarii dabarsu kun akka nama barreesse sanatti jechuudha. Yes, I will give it. Yes. Sonan caaltuu oroo kuma barreessi sonan. So amma sira deebi'ee barreessu. Ayyee galatoom. Ani nama addunyaa cii dubbatu. Gargaaraan jirtanii wacaa jirtanii. Geeffadhaame al tokko dubbii isinii tolchuudhumaa fi waca dhiisatanii namoonni kumaaf dhibba ja'a jirtan kun waan harmee toolaniif iyyattan gargaaruu dandeessan waan humna keessanii kan namni si haajajuuf yookiin maqaan kee mul'atuuf hin taane waan gochuu dandeettu koomentii jalatti barreessu lamatti qabi. Namni yaadu nama dhibbaan hin dabbaran dhageettanii. Sabboontuu hamaan qarshii 2,000. Galatoon. Ani dubbadheen baha. Ayyee dubbadhu. Ani akka kiyyatti garuu ijoolleen koomentii jala hundillee dhugaan dubbattu akka hin beektu amala ijoollee keenya osoo akkaawuntii baagiraawundii gootanii natti tolalleeti. Ani akka kiyyatti 10,000 Itoophiyaan hin gargaara jedheen inshaalla. Maqaan kiyya Samiiraadha ijoollee Ambooti akkasidha. Samiiraa Amboo jedheen qabadhaa qarshii 10,000 akkaawuntii qabattee. Akkaawuntii amma beektaa koomentii hunduu adda adda barreessaa jira. Akkaawuntii waliif namaaf hin galu. Ijoolleen keenya yoo namni tokko bichaan haa barreessu jedhan hunduu haa barreessa. Namni kumaas jala jiru haa barreessa. Amala ijoollee keenya beektu osoo baagiraawundii gootanii nutti tola akka keenya akka kiyyatti. Akkuma jalqaba gochaa jirtanii. Al tokko waa wayii dubbadha. Maarkos kiyya dhiifama naa godhi. Maarkos ati intinaan nu barreessi birriisi qaqqabe nutti himtaa kaashaappii kennu barreessi. Ummata keenya warri kaashaappii barbaadan kun Maarkos taasisaa isinii barreessa. Akkaawuntii immoo nama lama kenneen ture. Please warri kaan hin barreessina. Nam lama barreessu tokkoffaa akkaawuntiin abdii kun akka koomentiin hin barreeffamne gochuu eegalanii warri tiiktookii. Ana akkasina godhaniiru. Yoo isin deddeebitanii barreessanii akkaawuntii irratti akka wanti tokko akkaawuntii miti koomentuun itti namaan mul'anne godhu waan ta'eef nam lama tuun barreessina hanga haadha. Hundi keessan hin barreessina tokko. Yoo achi barbaadiin immoo akkaawuntii isaa barreeffate akkaawuntii addaa barreesse nuu himaa. Inni xumurarra mootiin itti dhaammadhu namoonni kumaa dhibbi ja'an kuni adaraa keessan sheer nu godhaa taaptaap nu godhaa koppiliin nu godhaa eegallee jirraa yaada nama hichimti abbaan fedhe koomentii irratti waadaa galu abbaan fedhe dhiisu abdii kanuma sin jedha nama xiqqoo si foloo qabu galgalchiiti namni jalaa dhufu yaadan fuudhina yaada tokko hin barbaadu maa gargaarsituu kun nama waan gargaaraadha. Bultii lama booddee ani soddoma irratti damoozan hin fudhadha soddoma irratti hin galu. Ani waadaa keessa hayya isinitti haadha. Akkaawuntii osoo naaftanii nuti tola. Mube. Suuraa akkaawuntii baagiraawundii kaachuu dandeessaa mube annaa na dide. Baagiraawundii yoo keesse an kan keen guddisaa please. Yookiin soona natti kaadhu akkaawuntii kan keen guddisaa achirraa ilaalan. Waan jedhu. Mokkorra al tokko. Lakki ana na gubaa dhiisi. Si gubaa ishi. Hayyee sammuu nam tokko bichaan as jalatti nuufaa barreessu garuu anamma hamman as jala turetti ijoollee hedduutu waan adda addaa ijoollee hedduuma barreessa maqaa nama Amma siya tokko wal laggeeffadhaame. Yoo danda'ama okay siya tokko amma kaashaa. Jarana yaada dhiisaa utuu birrii 1,000 gargaariin deemaa jirra la. Koi mube. Amma akka gootanii. Amma information lama barbaachisaadha. Kaashaappii yoo piinii gochuun dandeessa ta'e piinii godhi barreesseera. Akkaawuntii immoo warri dandeessan akkaawuntii kan biyyaa immoo namni gaafuma seenu namni galchuu deemu sun yoo itti maa deemtan haga danda'ametti immoo jalatti yoo barreessaa deemtan gaariidha. Amma konfiisuun gochaa jirra. Inni kaan kaashaappii barreesseera asii 5 6 barreesseera namni argate hin jiru. Yoo ammas hin barbaachisa ta'e warri kaashaappii yoo achirratti dandeesse akka nama live goal pingo dila kuno akan nabil biang barreesse kanatti akka sanatti barreessaati warri ergitan asumaan confirm isini gochaa deeman beekama la wante kanaafi wali utuu wal dhaggeeffatanii haasofsanii gaarii thank you
Galatomi. Al tokkoon nuti qabadhaa kana booddee gastii irraa sagalee nagamu barbaannu warri gastii nuti qabadhaa yoo namni yookiin zeeni jedhee maal gooftaa isaati kun Nabil Sufiyaani kaashaappii barreessu tokko jedha warri kiin gidhiisi hin barreessin namni lama tura barreessu dhiisaa warri gastii irraa immoo nuti qabadhaa baliis rabbeedhaati. Okay, namni abarreessu jettumee tokko natti mumube akkaawuntii moderaatorii sii kenna kunoo Nabil. Namni akkaawuntii sirriitti barreessuu dandeessan al takkan seeraan sinitti himaa irra deebitanii barreessitu. Nabil osii kenneera kunoo moderator. Nabil Sufiyaan sii kenne. Mee yoo dandeesse piinii godhi. Thank you. Okay, mube dubbadhu kun. Akkaawuntii namni tokko piinii godhu irra deebi'a barreessu. Kaashaappii immoo namni tokko irra deebi'a barreessu. Please dadhabaa gaarii. Okay, al tokko eenyu maqaan kee obboleettii kiyya Samiraa ammoo akkaawuntii harmee seensitti himaa al tokko atis qabadhu warri dhaggeeffachaa jirtan illee al tokko qabadhaa kooppii link share godhaa. Akkaawuntiin harmee isaa 1,56 14 62 3 41 Maqaan Abazzee Tafarraa Gammadaa Baankii Daldala Itoophiyaati. Qabattee? Galatoome ayyee ulfaadha. Ayyee galatooma nagaan bulaa. Ayyee galatooma ulfaadha. Sagantaan nuti irra jirru maqaa faana barreessaa namoonni baay'een hin barreessinaa. Deeggarsi nuti irra jirru deeggarsa harmee. Hundinuu barreessaa hojjatan. Isa jarana dhaabaa mee abdii qoyaati. Qoy abdii. Jara keenya, ummata keenya, wanni nuti jirru haadha keenya